Hayyeen barumsa keenya kutaa lammaffaa walii wajjiniin eegallaa. Innis bakkumatti dhaabnee kaanee eegallaa jechuudha. Wasuulluun kun eessatti argama? Wasuulluun Impaayeriin eessatti argama? Located percent the North and the South East Guinea include Sierra Leone, Cote d'Ivoire and Burkina Faso. Bakki inni itti argamu yeroo ammaa kana Noorzii yookaan kaaba fi kibba baha Guinea. Biyyi of keessatti hammatu Sierra Leone, Cote d'Ivoire fi Burkina Fasoodha. Samori Touré strong resisted the colonial rule of France in West Africa until the defeat and the capture in him in 1898. Hamma bara 1898 French to'attutti namichi kun maal ture? Nama akkamii ture yoonni? Nama strongly resisted the colonial rule of France. France nama baay'ee ofirraa resist gochaa turee fi Afrikaa dhihaa keessatti jabaa ture keessaa isa tokko Samori Touré nama jedhamudha. By the years in 1876, strong army having his bases at base called Sanankoro in the highland of Guinea. Samori used to import farmers via Freetown, the capital of the Sierra Leone, since in 1876. Bara 1876 keessa namtichi kuni kara Freetowniin gashaa ture meeshaa waraanaa biyya biraarraa capital city of Sierra Leone kan jedhamtu biyya guddoo Sierra Leone jechuudha. Bara 1867 ammoo strong army having his base at place of called Sanankoro. Sanankoro bakka jedhamu qaba jechuudha. Maaloo humna waraanaa jechuudha. Samori economics strings. Economiin Samori jabaa ture. Cause of control gold mines known as Bre. Maaliif bakka gold yookaan warqeedhaan rich ta'e Bre kan jedhamtu sababii to'atee tureef namtichi kuni abbaa qabeenyaa ture jechuudha. Made the town of Bisandugu the capital of his empire. Capital empire kana biyyi capitaliin see kan taate maqaansi Bisandugu jedhamtee beekamti turte jechuudha. The French launched attack against the France of Samori, but Samori namicha kana qabachuuf yaaltee turte bakka kana jechuudha. Eenyutu French garuu hin dandeenye. Sababii maaliitiif hin dandeenye? Namtichi kun waraanaan richi qabeenyaas qaba sababii ta'eef hin danda'amne jechuudha. Military discipline. But French military discipline and the quality of arms of French army defeated sought the assistance of Europe. Namtichi kuni surprise ta'eera maaliin? Yoo Frenchiin mo'eeyyuu bara 1881 yoo Frenchiin mo'eeyyuu French isa hawwatteetti maaliin? Quality meeshaa waraanaa isheetii fi disipiliinii qajeelfama lolaa isheetiin hawwattee turte. Namtichi kun sababii hawwatameef maal barbaade? Sought the assistance of Europe. Gargaarsa warra Awurooppaa barbaade. In January in 1885, he sent the envoys to the British colonial rulers in the Freetown and the Sierra Leone, promising to place his empire under the British protection. Maal yaade? Britishiin jala galuu yaade. Bakka biyya isaa keessaa to'atu Freetown yookaan Sierra Leone akka harka Britishiin jala galtee British eegdu gochuuf xalayaa itti barreesse. Yoom? When? In 1885, bara 1885. But British not support. Then British agreed to sell modern weapons to Samori. British isa gargaaruu hin dandeenye. Garuu British maal kennuufii yaadde? Sell modern weapons. Meeshaa ammayyaa bifa gurgurtaatiin Samori laachuufii yaadde. Again in 1885, French launched a military expedition to control gold mine force of Samori resisted redirection, but in June 1892, French troops defeat
the force of Samory captured the capital of empire, Bisandugu, as the British refused on 29 September in 1880 surrendered to the French. So namichi kuni Britishiin gaafa gargaaru didduu bara 1885 ammoo launched a military expedition to control Goodman force of Samory resisted. Directionii sadiin resist of irraa godhe eenyuun Frenchiin eessa qabachuuf yaaddee turte biree qabachuu yaaddee turte yookaan gold mine yookaan rich gold mine of so the source of economic strength of Samory ture West Africa Africa sana keessatti maal ture backbone of backbone ishee turte sana biree qabachuuf yaadde jechuudha. So 3 direction, but in June in 1892, French troops defeat the force of Samory captured the capital of the empire Bisandugu. Eessa qabatte bara 892 Bisandugu the capital of his empire isaatiif capital isatee Bisandugu qabatte. Other British refused on 20 kan biroon immoo British immoo meeshaa masanayyuu bifa gurgurtaatiin salaachaa fi turte hin dhaabde dadhabuusaa argitee jechuudha. Bara 29 Septembarii bara 1898 namichi kun surrendered to the Frenchiif harkasaa hin laate beekamu isaatti amanee jechuudha. Barumsa keenya sattaanu ashaantee kan jedhu walitti deebinaa ammasitti nagaatti isiniin jennaa. Qayyabadhaa jabaadhaa isiniin jedhaa jechuudha.